Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hunda dura hangafoota oduu magaalaa Finfinneetti siidaan aartist Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa eebbifamee jira. Eebbifamu siidaa aartist Haacaaluutiin wal qabatee yaadonni garaagaraa ka'anii jiru. Yaadni deeggarees jira, yaadni mormees jira. Gaafileen ka'anis hedduudha. Qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu Itoophiyaan sagalee gadi qabatuudhaan hawaasaaf osoo hin beeksisin baatii tokko keessatti gatii boba'aa yeroo 2 dabaltee jirti. Kanaan wal qabatee yaadonni garaagaraa ka'anii jiru. Koomiinis gaafiinis hedduudha. Gatiin dabalame akkaan guddaadha. Kanaan wal qabsiisee Jawaar Mohaammed yaada kenneen ragaalee garaagaraa dhiyeessuudhaan saamicha ammayyaawaa jechuudhaan ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola guddaa gaggeessuu beeksisee jira. Tebbana bakkoota garaagaraatti fufteedhaan lola gaggeessaa jiru irrattis injifannoo argatuu beeksisee jira. Har'as haaluma wal fakkaatuun bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffamaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra. Gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhus isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Siidaan aartist Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Eebbifamuu siidaa Haacaaluu Hundeessatti wal qabatee yaadni garaagaraa hawaasa keessaa ka'ee jira. Yaada qofa osoo hin taane gaafileen hedduulleen ka'anii jiru. Gaafilee ka'an keessaa reeffa Haacaaluu Hundeessatu magaalaa Finfinneetti awwaala dhorganii har'a siidaa isaa ijaaruun maaliif barbaachise? Dhugaa kabaja aartist Haacaaluu Hundeessaaf siidaan isaaf ijaarame yoo ta'e akkuma inni du'een yookaan baruma inni du'e siidaan isaaf ijaaramuuf hin malu ture. Yeroo inni wareegametti siidaan isaaf kan hin ijaaramin reeffa isaatu magaalaa Finfinnee keessaa baasuu fi mormiin guddaan uumame. Har'a waggaa meeqan booda siidaa Haacaaluu Hundeessaa ijaaruun yookaan immoo ijaaranii eebbisuun maaliif barbaachise? Gaafiin inni itti aanu dhuguma Haacaaluu Hundeessaatii fi yaadannoon siidaan isaa dhaabbate moo uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf kan jedhu. Gaafii kanaaf akka sababaatitti kan ka'e Haacaaluu Hundeessaa qaamni ajjeese jedhamee shakkamu kan dhugaa Haacaaluu Hundeessaa awwaale qaamni akka seeratti dhugaa Haacaaluu Hundeessaa baasuu qabu osoo hin baasiin hafe dhugaa Haacaaluu Hundeessaa akka baasu immoo irra deddeebi'uun gaafatamee awwaalee irra taa'u. Har'a siidaa Haacaaluu Hundeessaatiif ijaaruun isarraa eeggama. Dhugaa namaa awwaalanii siidaa namaa ijaaruun wal faana ni deema kan jedhu gaafii hawaasa bal'aati. Dhugaan Haacaaluu Hundeessaa maal akka ta'e hawaasni bal'aan hin beeka. Siidaan Haacaaluu Hundeessaa ijaarames siidaa fakkeessatii fi siidaa uummata Oromoo ittiin gowwoomsanii miti jechuun dubbatamee jira. Gama biraatiin immoo eebba siidaa aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti argamaa jechuudhaan namoonni bebbeekamoon tokko tokko xalayaan akka ergameef ibsuudhaan xalayaa isaan dhaqqabeef deebii kennanii jiru. Deebiin isaan kennanillee nuti ka barbaadnu maqaa siidaa Haacaaluu Hundeessaatiin dhagaa walirra turtanii ittiin waamuu osoo hin taane nuti ka barbaadnu dhugaa Haacaaluu Hundeessaati jechuudhaan affeerraa waamichaa isaaniif taasifame kan kuffisan hedduudha jedhamee jira. Namoonni hedduun immoo faallaa kana maqaa aartist Haacaaluu Hundeessaatiin siidaa dhaabame jedhame jalatti footoo ka'aa oolanii jiru. Namoonni kunneen fakkeessitoota moo dhuguma dhugaan Haacaaluu Hundeessaa isaan keessa hin jirre?
Namoonni siidaa Haacaaluu Hundeessaa jalatti footoo ka'aa oolan yoo Oromoo taatan dhugaa Oromoo ni salphiftan nu salphiftan jechuudhaan komiin irratti dhiyaatee jira. Magaalaa Finfinneetti ijaaramee eebbifamu siidaa artist Haacaaluu Hundeessaa kana wal qabate akkuma komiin ka'e kan gammachuu isaanii ibsatanillee jiru. Qaamonni gammachuu ibsatan homa ta'ee haa ta'u siidaan Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinneetti dhaabbatuun murteessaadhaa fi ta'uu kan qabu jechuudhaan akkuma artist Haacaaluu Hundeessaa gootummaadhaan waltajjii irratti 4 kiiloof situ aane jedhee dhaadate siidaan isaa dhiyeenya masaraa biyyoolessaatti dhiyaatee dhaabbachuun isaa waan tokko jedhanii jiru. Hundumaafuu goota seenatu yaadata. Oduun itti aanu Itoophiyaan sagalee gadi qabatuudhaan gatii boba'aa dabaltee jirti. Itoophiyaan sagalee gadi qabatuudhaan gatii boba'aa yoo dabaltu baatii tokko keessatti yeroo 2. Gatiin dabalames liitira tokko irratti birrii 25 fi hanga birrii 300 yoo ta'u, daballiin gatii boba'aa irratti tibbana taasifame komii guddaa kaasee jira. Komii qofa osoo hin taane qaamota garaagaraa irraa qeeqnis isa mudatee jira. Baatima kana keessa mootummaan Itoophiyaa gatiin boba'aa yeroo lolli baha giddu galeessaa osoo hin eegalin ture irratti akka deebi'u jechuudhaan akeekkachiisa fi ajaja cimaa dabarsanii ture. Harree amma maaltu ta'e baatiin kunillee osoo hin dhumin gatiin daballii haala hin eeggamneen dabalame yookaan taasifame jechuudhaan gaafii dhiyaataa jira. Kana dura immoo gatiin boba'aa yeroo dabalamutti ummataaf ifa taasifame dabalamaa ture. Amma hoo osoo ifa hin taasisin maaliif raawwatame? Kana ilaalchisuudhaan namoonni garaagaraa qeeqa fi yaada kan irratti kennan yoo ta'u, namoota qeeqa irratti kennan keessaa tokko Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad walumaa galatti dhimma boba'aa irratti yaada kenneen saamichatu boba'aa irratti raawwataa jira jechuudhaan dubbatee jira. Saamichi boba'aa bakkoota hundatti raawwatamaa kan jiru ta'uu ibsuudhaan qabatamaan ragaa isa gahe akka itti aanu kanatti ifoomsee jira. Osoo hin hirree salbaatiyyoo tokko waraabbachuuf qarshii 30,000, sarbaatiyyoo 2 waraabbachuuf qarshii 80,000 kan kafalchiisan liitira 1,200 immoo qarshii 200,000 jechuudhaan ragaa isa gahe irratti hundaa'uudhaan fuula feesbuuka isaa irratti maxxansee jira. Gabaabumatti saamichi boba'aa irratti raawwatamaa jiru saamicha ammayyaawaadha jechuudhaan ibsee jira. Oduun itti aanu walitti bu'iinsi Suudaanii fi Itoophiyaa naannichatti balaa guddaa uumuu danda'a jedhamee jira. Suudaan Itoophiyaan Yuunaayitid Arab Emireet waliin qindoomuun finciltoota Suudaan gargaaraa jirti. Mooraa leenjii qopheessuun finciltoota Suudaanitiif loltoota leenjisaa jirti. Kana bira dabruudhaan immoo guyyaa kaleessaa dirooniin Yuunaayitid Arab Emireet Bahaar Daar irraa ka'uudhaan buufata xayyaara idila addunyaa Suudaan haleelte jechuudhaan himattee jirti. Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet himannaa Suudaan kana kufaa taasisanii jiru. Isaan kufaa taasisanis Suudaan haaloo ba'uudhaaf dhaadattee jirti. Haaluma kanaan xayyaaronni waraanaa Suudaan naannawa hidha haaromsaa irratti marmaaraa oolan jedhamee jira. Inni kun immoo sodaa guddaa uumee jira. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan sochii kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraayitti TPLF taasisaa jiruu fi rakkoo hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru walitti fiduudhaan diina keessattii fi diina alaa jechuudhaan rakkoon biyyattii irratti aggaamamaa akka jirutti odeeffamaa jira. Dabalata odeeffannoo kana akka itti aanu kanatti qabadhee jira. Kaaniin Eertiraan waggaa guutuu of eeggannoo olaanaa irra kan turte yoo ta'u, gareewwan hidhattoota Itoophiyaaf deeggarsa cimsitee akka jirtu himamaa jira. Tiyaatirri ji'opolitikaa kun kallattii al kallattiin Masriin harka keessaa qabdu fakkaata yeroo dheeraaf akka dorgomtu tarsiimoo Itoophiyaatti waan ilaalamaa turee fi Itoophiyaan guutinsa hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa xumuruu ishee hordofee kaa'am nageenya bishaan Abbayyaa ilaalchisee yaaddoo qabdu mootummoota biyyoota dhiyaa hedduutti beeksisteetti. Itoophiyaan galaana diimaa akka dhaqqabduuf dhiibbaa haaromsaa taasiftee yaaddoo Masrii daran cimsee jira. Masriin kamiinuu Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun tattaaffachaa turte. Loltoonni Masrii gara Somaaliyaatti bobbaasuun Finfinneen galaana diimaa irratti buufata waraanaa ijaaruuf yoo yaalte Kaayiroon Itoophiyaa waliin wal dura dhaabbachuuf fedhii qabdu agarsiisa. Masriin hooggansa waraanaa Sudaanii fi mootummaa Eertiraa irrattis humna guddaa qabdi. Biyyoonni sadan hawwii naannoo Itoophiyaa to'achuuf tarsiimoo waloo qindeessaa akka jiran gabaasni ni mul'isa. Kunis tooftaa dadhabaa fi tarsiimoo sabaa hin fayyadne Abiy Ahmed olaantummaa isaa mirkaneessuuf lola lammiilee isaa irratti banuun gaaffii sabaa ukkaamsee irraa madde. Itoophiyaan biltsiginnaa dimokiraasii ukkaamsitee olloota waliin wal dhabuu fi Yuunaayitid Arab Emireetiif ergamuu filatti.
walga'iin sadarkaa olaanaa Kaayirootti taasifamu karoora damee hedduu qabu akka uume ni amanama. Hawwii Itoophiyaa galaana diimaa irraa ugguruuf qofa osoo hin taane mootummaa Abiy Ahmed dadhabsiisuuf yookiis tasgabbii dhabsiisuu geggeessuu akka ammate ni amanama. Itoophiyaan Yuunaayitid Arab Emireet waliin walitti dhufeenya ishee guddisaa dhufuun haala kanaan dura walxaxaa taasisee jira. Himannaan Yuunaayitid Arab Emireet humnoota deeggarsa saffisaa Sudaan karaa ulaa dhiyaa Itoophiyaa deeggarti jedhuun hangaa'ota Sudaan dallansiisee jira. Sudaan waggoota dhiyoo asitti wal dhabdee addunyaa irratti lubbuu namaa galaafate keessaa tokkoon kan liinfamte Sudaan deeggarsa waraanaa fi maallaqaaf Kaayiroo irratti baay'ee hirkattee jirti. Eertiraa fi hawwiin Itoophiyaan galaana diimaa mirkaneeffachuuf labsite mirga abbaa biyyummaa isheetiif balaa kallattiin akka ta'e itti ilaalama. Asmaraan dandeettii waraanaa baratamaa bal'aa ta'e dhabuu dandeessi ta'us Kaartumii fi Kaayiroo waliin hiriiruun tooftaa baasii xiqqaa ta'e Itoophiyaa cabsuuf hordofuu dandeessi. Eertiraan filannoowwan tarsimoo dabalataas qabdi. TPLF waliin hiriiruu danda'u ishee Finfinnee waliin wal dhabdee haaromfame gidduutti dandeettii ittisaa Itoophiyaa diriirsuun ba'aa waraanaa ishee haalaan salphisuu danda'a. Sudaanii fi TPLF gochaa isaanii yeroo tokkotti hammachaa waan jiraniif Itoophiyaan gamadachaa gara ba'aatti yookiis Eertiraa fi galaana diimaa fi gara dhiyaatti Sudaan irraan dhiibbaa dabalaa dhufeetu ishee mudata. Sudaan Itoophiyaan aleellaa diroonii madda Yuunaayitid Arab Emireetee dhaabbilee ishee irratti aleellaa raawwachuuf haala mijeessite jechuun himatte. Himannaa kana biltsiginnaan cimsee haalus Sudaan ragaa guutuu akka itti qabdu ibsiteetti. Torban lamaan darban keessa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti taateewwan nageenyaa hedduun mudatanii jiru. Buufata waraana ijaaruun hooggansi Itoophiyaa walitti bu'iinsa teessoo hiikuuf rakkatee jira. Waraana bara 2020 hanga 2022 hordofuun tarsimoon bulchiinsa Abiy shallaggi dogooraa Tigraa'in filannoo dhabsiisuu suuta ajjeesuu fayyadameen TPLF irra deebi'ee gurmaa'ee loltoota deebisee leenjisuu deebisee hidhachiisuu dandeessee jira. Dhiibbaa dinagdee addunyaan amma jiru yoo ilaallee biltsiginnaan federaalaa Itoophiyaa wal dura dhaabbannaa guutuu ta'ee filannoo biraa barbaaduu mala ture. Mariin ammallee carraatee jira kan jedhan hedduus biltsiginnaan marii dideeraa jaarsummaa sobaa ammoo borus erguu mala garuu furmaata hin fidu. Haa ta'u malee haala kanaan dura irratti hundaa'uun biltsiginnaan hojii waraanaa deebisee geggeessuu danda'a. Kanaafis naannoo Tigraay cinatti loltoota isaa buusaa jiraachuun ni beekama. TPLF kun yeroo murteessaa bakka bu'uu danda'a yookaan boqonnaa kana mo'amuu waraanaatiin cufaadha yookiis ammoo lola jabeessanii walabummaa ofii mirkaneeffachuuf akkasumas biltsiginnaa kuffisanii dhimma Itoophiyaa irratti qaamolee biroon waliin murtee kennuu irratti carraa argachuu danda'a. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota mootummaa waliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kibba Oromiyaa giddugala kibba baha akkasumas lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduu siikadhe jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Bunnoo Baddeelletti guyyaa sadaffaaf lolli kan itti fufe ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee injifannoo argatuu beeksisee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waboon zoonii lixaa aanaa Cawwaaqaa keessatti waraana faashistii PP adabuun PKM irraa hiikkachuu beeksise. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo warra caamsaa 2026 godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ganda caffee magartuu keessatti weerartuu waraana PP maqaa sakattaan bobbaatee irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo boonsaa gonfatee jira. Tarkaanfii akkaan rifaasisaa kanaanis waboon loltoota PP irraa 9 battalatti ajjeesuun gariin ammoo madoo dandamiin qabneen adabeera. Gama meeshaatiin PKM 1 jororoo PKM 5 qawwee akaamaa 9 qophii waraanaa 5 rasaasa akaamaa 300 fi gumbii hedduu dugda loltoota Abiy Ahmed irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jala aanaa sulultaatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Funyaan Finfinnee jala aanaa sulultaa
ganda Ada'aa Gimbichuu jedhamutti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota irratti dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waboon zoonii kibbaa aanaa Abbayyaa keessatti loltoota bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun 4 jiraatti booji'ee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'uuf tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota Abiy Ahimad du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii dheengadda caamsaa 4,2026 galgala toorassaa 12 walakkaa koromiiwwan kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaa Abbayyaa bulchiinsa magaalaa biyyoo keessatti tiksitootaa fi leellistoota Impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen 12 battalatti yommuu irra ajjeesu 18 immoo madoo damdammiin qabneen adabee 4 jira harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaama 8 jororoo bireenaa abbaa 201 rasaasa akaama hedduu dogdoqqee 2 fi qophii waraanaa garaagaraa irraa eeguun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Gidaamittis lola loltoota mootummaa waliin gaggeessu beeksisee jira. Aanaa Gidaamii ganda gaara Kormaa jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa aanaa Gunatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akka odeeffannoon nu ga'e ibsetti aanaa Guna ganda Moollamee Arjotti akkasumas ganda Faraqqasaatti jedha. Ganda Faraqqasaa kan jedhu kun garuu aanaa Martii keessa waan ta'eef iddoo kanatti odeeffannoon adda nuun baane. Gabaabamatti lola bakkoota kanatti gaggeeffame irratti loltoota mootummaa loon 500 ol uummatarraa saamanii oofataa turan. Itti marsuun haleellaa irratti raawwate miidhaa qaamaa fi lubbuu irratti dhaqqabsiisuun loonillee gachisiisee injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu tura.